Obboleessaa baate. Rakkadheetumaan dhufee obboleessa kiyya. Yoo waan nuti si gargaaruu dandeenyu taate haya. Ni dandeeysanee tanumaafiin dhufee baranu. Maali ammoo silaame? Rakkoon tiyyagaa. Abbaa mana kiyyaatu hidhaa jiraafiin? Gama keenyaan hidhame. Farra malaammaltummaa jedhaniituma hidhanii isinumaa miire. Eenyu inni? Yoonis barni beeyta. Ahaa, beeke. Tanaafuu mee wabiidhaanillee ta'u? Yaa, eessa jirti wanni akkasii? Bargaa badillee waan qabu akkanumatti itti waltaanii naqan malee. Yoonis moo? Bar dubbuma histiiti. Lakki ragaa meeqaatu itti argameemi? Maal balleessa jaanii? Gubboodha nyaataa kajuuha. Ni kijibayyaa obboleessa kiyya. Ni kijibanii. Maal dhabeetii gubboo nyaata yoonis? Mindaan isaatu quufa geerraa hafa. Ni kakattammaati. Akkan nyaatingaa? Taa'i qabriin dhabinee obboli. Niin kakadhaan je jaarsa kiyya takkaa akka gubboo nyaatin. Bar warra inni irraa fuudhee itti ragaa bahaa jiru hundinuu gariifaa inni nuu amane. Hin fuune wayiinsiin je'anis. Maal jechaa jirtare? Hin nyaanneen je waan fuudhe hunda baankuma geeffata.